tragedy shittoo bantii jedha. Lubaanjaa Harariin urgeessitee araddaa yeroo isheen ho'itu akka bullukkoo baddaa kan buna ishee faarsuu namni itti gore martii durbi onneen haadhaa aadde shittoo bantii halkan sa'aa 4 booda yeroo addeessi geerartuu furtuu xaaliyaanii mana isheettiin bantuu qubarra naannessaa barfattee utuu galtuu namoota 4 halkan sana reebamtee waggaa tokko dura dirqiidhaan gudeedamte. Sanyii nama arfanii keessaa tokko ilma ta'ee ulfooftee ni deesse gaafa guyyaan ga'ee naxalaadhaan martee sarbaa fi dugdatti ji'oota 5 urursitee bakka deemtu hundatti ilma koo jettee galagalchaa al 50 dhungatti harma hoosisaa faana raftee faana taa'aa foolii mucaa fi urgaan bunaa walqixarraa urgaa'aa boo'ichi mucaa ishee barii tokko hammaatee urursa hadhooftuu kanaan furmaata nagaasaa taate. Ushururuu diddee maal malu ilmoo kiyyaa abbaan kee arfanuu karchallee zabxiyyaa abbaan kee tokko taanaan maali hojiin sadanii wayisiin hidhaa si galchanii ofiis hidhaa galanii kee akka daangaan qabne silaa quba hin qabanii addunyaa boossuu kanaa kan sossobaa oolu duuti bilisummaan dhibuun uumama hin ta'uuti rabbiin bira yoo geessu firdii jiruu kootti dachiin hidhaa taanaan jedhiitii naaf guutii jettee addarra dhungattee lama afuurfattee faanosii dhaamsitee mucaa ishee hokkaamsitee afuura keessaa fixxee ofiis karchallee lixxee. Oh, in ajjeeste mucaa ishee? Mucaa ishee ajjeeste. Cheers, Abbo. Cheers.